Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin alaamanni sa'a namni qoseen keessan cuftuu nagaa. Nagaatu kan waaqaati Oromootu nagaa jaallataaf waan alleeyyuu nagaaf eebbaan saaqqataaf nagaa isan fuuna malee erga gaafa Oromiyaan kolonii impaayera Itiyoophiyaatti kuftee Oromoos gabrummaan mudatee as horiif ormaanni Oromoo nagaan oolee bulee hin beeku. Ta'us nagaatu kan waaqaati Oromootu nagaa jaallata waan allees nagaaf eebbaan saaqqataaf sagantaa keenya kibxata waxabajjii bultii 2 bara 2020 nagaa isan fuudhuun aanfachuu jaallanne ammas yooyyaa kan isiniin jedhuuf sagantaa keenya guyyaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana xiiqii dhugaa isaatii anis anaa dhufu jedhee itti dhiyaadhaa. Warraaqsa galaana uummataa ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa haala yeroo gariin walqabsiisuun kenname. Akeeka uummata Oromoo qabatee adda bilisummaa Oromoon abaaboo boojileeruun gabrummaa jaarraan lakkaa'amu kan uummata Oromoo irratti fe'ame sochii jiruuf jireenyaa uummatichaa irratti dhiibbaa guddaa taasisaa jiru qaarreessisuuf qabsoo karaa nagaa gochaa turuun qeerroo bilisummaa Oromoo hundaaf ifaadha. Mootummaan hanga guyyaa jedhametti gaaffilee karaa nagaa gaafatame deebii gattamaa kennuu dhiisee gochaalee garjabummaa tokkollee qeerroo bilisummaa Oromoo irratti fudhachuu yoo yaale qeerroo fi tumsa warraaqsa galaana uummataa tarkaanfilee armaan gadii akka fudhannu isin hubachiisuu feena. Garboonfataa hundeen bittuun waxabajjii 8 eegaluun warraaqsa galaana uummataa dhaadamnoon Oromoon galaana jedhuun tarkaanfilee barbaachisoo ta'an garboonfataa irratti fudhachuuf murteessineerra. Sagaleen amma dhageessan kun waamicha warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa bifa haaraan qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname keessaa sagalee seensaaf fudhanne yoo ta'u mata dureen warraaqsichaas Oromoon galaana irra dhangalaana kan jedhu yoo ta'u warraaqsichis akka ibsicharraa hubannetti waxabajjii bultii 8 irraa qabee kan eegalu ta'uudha. Guutummaa ibsichaa sagantaa keenya kana keessatti ammachiifneerra. Kanattis dabalataan haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa kaaba shaggar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha giddugala Oromiyaa kaaba shaggarirraa arganneef haala Oromoonni lixa Oromiyaa konyaalee Wallaggaa afranii keessa jiran qoratuuf gara konyaa Qellam Wallaggaatti bilbilee marii bal'aa Oromticha gamasii waliin taasifnee fi adeemsa waamicha warraaqsaa bifa haaraan qeerroon bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa taasisa kana keessattis gufuuleen garaagaraadhaa akka hin mudanneef maaltu ta'uu qabaa irratti yaada Oromticha lixa Oromiyaa tokkorraa argannes kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan aga xumura kuffii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa. Jalqaba irratti haala Oromoonni giddugala Oromiyaa kaaba shaggar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha tokkorraa arganne isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadhaa. Torbee lamaan kana yeroo garaagaraatti gara kaaba shaggar kanatti bilbilee Oromoota dubbisaan ture haala hamaa keessa Oromoonni gamasii akka jiran rakkoon Oromoota gamasii kun illee uwwisa miidiyaa akka hin argannetu himataa turan Oromoonni hidhaan qabeenya Oromoo saamuun manatti cabsanii halkan gidirsuun gudeeduunis immoo itti bufee jira oduu jedhu tokkotu jira.
Kanan sirraa qulleeffadhee Oromoo dhageessisaaf si bilbila Xiiqii Dhugaasaati raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siif bilbila. Mee maaltu jira gara kaaba shaggar kana uummata Oromoof ibsi? Egaatoo dubbattee jirta rakkoon godina sanii amma hundee bal'ifatee haalan uummanni bahaaf gala dhabaa akka jirudha. Keessattuu aanotiiwwan warra jaarsoo aanaa kuyyuu aanaa dagama idaboo aboota fi yaayyaa sulullee akkasumas aanaa garaa jaarsa ta'etti haalonni kun bal'inaan kan mul'achaa jiru yeroo ammaa kanatti uummanni bahaaf gala dhabaa jira. Gabaa deemee galuu hin danda'u. Humni qora bittinsaa uummata keessa faca'ee jiru kun akka uummata akka dararaa jiruu fi hoolota roota uummataatiillee fuudhee qalachaa akka jirudha. Waan kun isaan ifatti taamaa jira. Miidiyaan illee waan kana haga ammaatillee gabaasaa kan jirredha. Yeroo tokko yeroo lama gama keessan kana inni waan torbee lama dura odeeffatanii qabdu. Haalonni kun bal'inaan itti fufee jira. Aanotiiwwan gara gadii kanarra keessattuu Giraar jaarsoo dagamu yaayyaa gullallee dhaboo aboote warra jaarsoo fi aanaa kuyyuu keessatti qabeenya qotee bulaa roota isaanii jalaa fudhatanii qalachuun mana seenanii waan barbaadan kennaa jechuudha. Korri bittinsa amma uummata keessa faca'e kun uummanni bahaaf gala dhabee jira. Waan addaati kan amma deemaa jiru. Yeroo darbe yeroon odeeffadheetti bakka garaagaraatti onoota kaaba shaggar kana keessatti Oromoonni akka ajjeefamanii dhaga'eera. Manadhaa keessattis immoo hidhamanii akka malee warri gidirfamaa jiran akka jiran dabalataan ammoo magaalatuma addaa naannoo magaalaa Finfinnee kanaa fi achuma onoota kaaba shaggar kana keessaa ammoo Oromoota loqonni isaanii gara lixa Oromiyaa kana ta'e ukkaamsanii achitti hidhanii akka jiran namoonni kun immoo kabadii tokkoyyuu hin qabne Oromoo waan ta'aniif qofa hidhamanii akka isaan jiran. Dabalataan immoo yuunivarsiitiidhuma gara giddugala Oromiyaa kaaba Tuulamaa jiru kana keessaallee Oromoota jajjaboo qabanii hidhanii akka jiran faatu ka'aa ture. Mee kanas bal'isinuu kaasi. Waan kun waanuma sirriidha. Amma nama hidhaa raatiif ka'e magaalaa Fiichee keessattillee hidhamtoonni godina biraatirraa illee dhufanii naannoo sanitti hidhamanii akka jiran odeessi tokko numa haasa'ama. Namoonni mana hidhaatirraa illee ba'an yeroo baay'ee nuuf waan kana odeessaa turanii keessattuu warroota waraana bilisummaa Oromoo ta'ee nagaa gara poolisii Oromiyaatti leenjii fudhatanii makaman hedduun isaanii godina sanitti hidhamanii akka jiran odeessi bal'inaan ni deema. Naannoo Shaashamannee irraa qabanii akka fidanii akkasuma kallattii Naqamtee kanarraa illee namoonni achirraa akka dhufan yeroo ammaa kana hidhamanii jiran odeessa baay'eetu jira. Warroonni mana hidhaa turanii ba'anillee waan kana nu mirkaneessanii jiru. Hidhaan maatii guutuun keessattuu sabboontoota godinichaa yeroo ammaa kana ilaalchaawwan amma deemaa jiru. Paartii bilchiinaa kana hin fudhanne mana hidhaa darbachuun waan bal'inaan itti fufee jirudha. Maatii guutuu bakka itti hidhamantu jira. Fakkeenyaaf amma magaalaa Fiicheerraa ijoollee lama waliin namni hidhamanii jira. Dubartoota qofa manatti hafeechuun ni danda'ama. Ijoolleen aanutii akka deegama abootarraa illee torbee kana keessa illee deeggartoota paartiiwwan ABO fi KFO jedhamanii hidhamanillee akkasumatti baay'inaan akka jirudha kun. Asii sululta irraa qabee godaatti waan nama gaafachiisu miti kun bal'inaan itti fufee jira. Ayyee miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaa oboo warra turanii fi warra yeroo jaarummaa sana galanii ammoo miseensota poolisii Oromiyaa kanatti dabalamanis hidhamanii jiru odeeffannoo jedhu akka qabdan kaaftanii. Warri kun egaa jalqabuma yeroo galan sanarraa ka'anii bakka leenjii jedhan sanqallee keessatti summiidhaan baay'een isaanii miidhamanii warri kaan immoo erguma achi ba'anii sammuu gidirfamaa akka turantu himama. Warra amma poolisii Oromiyaatti makamanii tajaajila kennaa jiran kan ammoo maal gootan jedhaniiti laata kan isaan hidhaman akka namootni isaanii waliin hidhamanii ba'an odeessa isinii kennanitti kanallee nu kaasaa. Dabalataan maatii guutuun hidhamanii jiru ka jettan tokko jira maatii sanallee osoo maqaa isaanii nu kaaftanii. Waraana bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaatti makame kan jiru sababni ittiin hidhame yeroo hedduu shakkamuu warraan kan ka'edha. Shakkiidha. Wanti kana hidhamee kana godhanillee jedhamu jiru. Humnootuma achi keessa yaadotuma wal jala dhaabbachuuf wanni irra kan ka'edha. Yaadonni namoonni achi isaan odeeffatan fudhataman. Isa maatii guutuu jedhamu kana torbee lamaan darbe keessa kan inni ta'amu nama Getaachoo Dhufeeraa jedhamudha. Ilmaan isaa lama waliin magaalaa Fiicheerraa butame. Achuma kaampii qora bittinsaa keessa yeroo dheeraa turuudhaan boodarra iyyannaa maatiitti iyyannaa namootaatiin gara waajjira poolisii godinichaatti deebi'ee manni akka irratti banamu fi manni murtii illee akka gadhiifamu nama manni murtii bilisaa akka gadhiifamu erga booda illee torbee lama guutuu mana hidhaa turedha.
Dabalataan namoonni aanutti garaagaraa maqaa ammaaf yaadachuu hin dandeenye hedduun ni jiru. Yaayyaa Gullallee yoo fuutee ilaalte namoota gara 80 jiran qotee bulaa fi jiraattota magaalaa hojjettoota mootummaallee osoo nasiin jecha kan hidhaa turan jarri kun kana haalli achi keessa jiru. Waan hidhaa ka gaafiin qabu namoota tarreessinee fixuu hin dandeenye. Hayyee dhimma amma miseensota waraana bilisummaa Oromoo turanii immoo galanii humna addaa poolisii Oromiyaa fi poolisiidhuma Oromiyaa baanan kanatti makaman kanarraa waa dubbatuu barbaada. Jalqabuma isaa yeroo maqaa jaarsummaatiin waraana bilisummaa Oromoo boogalchuudhaa fi qaamonni garaagaraa socho'aa turan uummanni Oromoodhaa bakka garaagaraatti mormaa ture. Dubbiin kun akkuma bara 1991 ta'a waraanni bilisummaa Oromoo boogaluu hin qabu warra jedhantu jira. Warri kaan immoo kana booddee waraanni Oromoodhaaf lolu bosonatti hin barbaachisu. Oromoon bilisoomeera bilisummaa Oromoo kan tiksitu barbaachisa warra jedhaa turantu jira. Sun hundumtuu dogoggorri sun hundumtuu ta'ee immoo darbee baatiidhuma darbeef baatii lamaan darbe keessaa qaamni tokko ammas maqaa jaarsummaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa kana gidduun dubbadha ka jedhu tokkotu jira. Meegaa dogoggora darbe sanarraa fi miidhaa immoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo galan irra ga'aa jiru kana bira qabdee ilaaltee ati dhimma jaarsummaa saamu kanarratti maal jettaa? Akka gorsaatti immoo uummata Oromoo maal gorsita? Dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti jaarsummaa shiraa yeroo garaagaraatti deddeebi'ee Oromoon ittiin goobamu kanarratti. Dhimma jaarsummaa irratti warreen yeroo darbee maqaa koree teeknikaatiif jedhanii araara waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa hedduutti buusuuf warroonni deeman. Gaafsaan bilisoomne warri jedhan meeshaan hin barbaachisu yeroo ammaa kanatti warri jechaa turan har'a ofii isaaniitti fuulgaabbanii maal keessa akka jiran waan uummanni sabni bal'aan beeku kana isaan immoo mataa isaanii haala kana bal'inaan beeku. Dongora keessa turanillee isaanii isa dubbachuu baatan arganii jiru har'a hundi isaanii jechaadha. Har'a uummanni kun dongora si'a meeqa bara ce'umsaatirra waa tokko inni isaanii waggaa darbu yeroo waraanni bilisummaa Oromoo yaagalu jedhu sanillee uummanni kun ija shakkiitti ilaalaa ture. Keessattuu humni qeerroo humni dargaggootaa waan kana hin fudhanne ture. Haalonni sun deemamee dhufee kufaatee sun hundi gaagaamni sun hundi dhufee humni galee sunillee kunni bittinnaa'ee kun sadarkaatti lubbuu dhabuutitti illee dhufee kun mana hidhaatti darbatamoo dhufee kaleessin qaamonni murtaa'e goyyoomee jira. Qaamonni murtaa'e uummata kana dogongorsee jira. Warri gara hojjennoo isaaniitti akka dhumaa jala dhaabbatanii dhugaa jechuu qabatanii itti humnaan har'a waan ifa jirudha. Waan ragaa walii bahaa jirudha. Warri kalee koreen illee hundeessee hatattamaan ji'a tokko keessatti waan sanan xumura jiranillee arganii jiru. Bilisoomni kan jedhas bilisummaa isaanii arganii har'a maal keessa jiran kun wanni nuti uummanni Oromoo ni beeka. Waan isa baasu ni beeka har'allee osoo uumaa of harkaan qabaatiin meeshaa san hunda harka waraana kanaatti fuudhanii mootummaatti kennanii har'a kun hundumtuu kisaaraan amma nan jedhamne qorqalbiin hawaasa kanaatillee hagana jedhamee hidhamee jira. Kanaan booda kan uummanni waan isa baasu ni beeka. Ammas waraanni sunillee waan isa baasu haalaan hubatee beeka. Kana waan uummata kanatti illee hin jiru ni beeka. Uummanni waan waraana bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuu osoo isaan galanii jiraatan diinni kallattii hundaan kana caalaa nu cabsuuf kana caalaa gabrummaa jalatti nu kuffisuuf baay'ee tattaafatanii turani garuu hin milkoomne sunis galanni humna alatti hafe kanaaf haa ta'udha kan jechuu barbaannullee uummanni illee kana sirriitti beeka waan itti mullee qabnu hin jiru dhugaa dubbachuuf jecha. Tole egaa fuuldura kanatti qeerroon bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaa warraaqsa bifa haaraan dhoosuudhaaf akka deemuudha kan dhaga'amaa jiru. Warraaqsa kana keessattis akkuma kanaan dura qaamotni garaagaraa keessa seenan harka keessa naqatanii galma qabsoo sabichaa yookaan warraaqsichas akka hin burjaajessan irratti yaada kennuu qooddaa. Ofiis waan itti dabaluu barbaaddu gabaabsi itti nuu dabaliitti har'aaf xumurree. Yaada qotee yaada hawaasa godinichaati yeroo ammaa kana akkuma addunyaanis beeku isinillee beektan dhibeen baraa uummata kana keessa faca'ee maqaa dhibee kanaatiin immoo mootummaan kun uummata kana dararaa jira. Yeroo ammaa kanatti uummanni dhugaa dubbachuudhaaf uummanni kun waa'ee dhibee kanaa dagatee jira. Dhibee guddaa kan itti koraa bittinsa uummata keessa faca'ee jiru kana eenyu yoo odeeffatti qotee bulaa gadi buute waa'ee dhibee dagatee jira. Dhibee guddaan kana hawaasa keessa deemee galgalaaf ganama uummata saamu kanaa fi uummata reebu kana mana irratti gubu kanaaf. Koronaa irratti dhibeen guddaa uummata kanatti kan ta'ee jiru humna uummata keessa facaasanii jiran kanaadha. Dabalataan waa'ee fincila maayii itti qophaa'amaa jiru kanarratti amma qaamonni harka galfachaa jiran akkuma jiran eenyumtuu ni beeka. Kanaaf miidiyaa hawaasaatti baay'eetu darbaa jira. Kan immoo uummanni keenya of eeggannoodhaan har'a jechuun kalees qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan kan ga'u sabni wareegama gurguddaa kennaa ture waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo kan ammoo tolchee ni beeka. Qaamni illee yeroo ammaa kanatti
isaan keessatti harka galfatee socho'u of eeggannoo fi abshaalummaadhaan akka itti deemanillee abdii qabna. Ammas qaama isaan burjaajessurraa of haa eeganii barnoota guddaa kan darbarraa waa barachuu dandeenya jedheen abdii qaba. Fincilli kun hoogganummaa waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin ala qaamni kamiyyuu abbummaa akka itti fudhachuu hin dandeenyellee abdiillee ni qabna. Uummanni illee kana ni beeka. Qeerroollee dhaamsa kana karaa isaaf danda'amu waliin dabarsaa illee akka jiru isaan isa dubbachuun barbaada. Kan amma dhageessan kun haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa kaaba shaggar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu argannedha. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni lixaa Oromiyaadhaa keessa jiran qoratuuf gara konyaa Qellam Wallaggaatti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha tokkorraa arganne isiniif dhiyeessinaa tiriyaadhaa. Akkuma waliinuu quba qabnu gara lixaa Oromiyaa konyaalee Wallaggaa afuran giddugaleessa Oromiyaa immoo gara kaaba shaggar konyaa Gujii fi Booranaa akkasumas kaaba Oromiyaa Walloo keessatti isa durii caalaa Oromoonni ganna lamaan kana obbaafamaa qabeenyi isaas barbadaa'aadha ture. Anis yeroo garaagaraatti odeeffadhee uummata Oromoo dhageessisaan ture. Ijoo marii keenyaatti osoo hin seenne mee waan torbee darbee fi har'a uummanni Oromoo gara lixa Oromiyaa kun keessa jiru waan quba qabdu uummata Oromoof ibsi. Kanaan aanfannaa marii keenya. Waa'ee qabsoo Oromoon keessa jiru kana akkuma addunyaan illee beeku mootummaa faashistiin Itoophiyaa kun uummata godinaan qoodee gara lixa Oromiyaa kanaaf kibba Oromiyaa dadhabsiisee gara naannolee biraatti deebi'uuf kan kaayyeesse qabsoon Oromoo kun qabsoon impaayera Itoophiyaa guutummaa dadhabsiisaa jiru ta'ee mul'ataa jira. Addatti yoo ilaaltee waan ani zoonii lixaa keessatti dhaladhe dhimma zoonii lixaa ibsuuf utuu hin taane waan Oromoo hunda ibsuun Oromoon dhimma isaa kallattii garaagaraatiin ibsataa jira. Anis akka ilma Oromoo tokko qabsoo keessa jiru mirga koo falmachaa jiru tokkotti gaafan dubbatu waan naannoo keenya jirus gaafan taajjabu dhumaatii fi kufaatiin mootummaa Habashaa kun waan hiikoo guddaa itti kennisiisu miti. Gaafan jedhu dhumaatiin uummata Oromoo kun mootummaa Itoophiyaatiif yaaddoo ta'ee dhumaa jirarraa kanas addatti uummanni Oromoo zoonii lixaas ta'e zoonii kibbaa giddugaleessaa guutummaan uummata Oromoo kun dhiibbaa sodaa mootummaa irraan gahaa jiru tokkollee hin qabu. Mootummaan kun uummanni kun diina isaa akka ta'e hubatee mirga uummataa kabajuuf kabachiisuuf mootummaa kaayyoo hin qabne imaammata hin qabne garboonfataa akka ta'e of hubatee uummanni kun immoo yeroo itti dammaqee mirga isaa falmataa jirutti diina uummataa ta'uusaa dantaa mootummaan argachuu qabu. Uummanni mootummaa kanaaf eeguuf dabarsee kennuuf akka hin barbaanne waan hubateef mootummaan haalli inni itti amma dhumaatii uummataa geggeessaa jiru kufaatii isaa dhumaa waan hubate fakkaata. Kunis mootummoolee Habashaa kufaatii isaanii kaleessaatiin waan wal fakkaatu hundumtuu mul'ataa jira jechuuf hin jedhu. Tole egaa ulfaadhu egaa akkuma tukaafte Oromoon akkuma guutuu Oromiyaatti ittiin miidhamaa jira kan gara kibbaaf giddugalaaf lixaa kun akka namaayyuu haa ta'u maleessa ammas irra deebiinsi gaafadha. Mee waanuma muraasa waan amma lixatti ta'e kana osoo nu kakaafte naannoo Gimbiitti Oromoonni torbee darbe keessa ajjeefamaniiru gullisoottis akkasuma konyaa Qellee Wallaggaa keessatti immoo honni keessaa Oromoon hin ajjeefaminuu hin jiru. Wantoota kana waanuma muraasa hunda kaasuu hin danda'amu irraa nu kaasiiti. Kanatti aanseen ijoo marii kootti ce'a. Tole haa ta'u guyyoota 2-3 dura yoo dogoggoruu baate Amnesty Internationaliin dhaabbati jedhamu tokko ibsa duguggaa sanyii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru baasee ture. Sanarraallee uummanni lixa Oromiyaa muufii akka qabu maaliif jennaan dhumaatiin guyya guyyaatti zoonii lixaa kana keessatti gaggeeffamaa jirullee hin hammatamne kan Oromiyaa guutummaayyuu hin funaanamne haa ta'uuti inni ati na gaafatte irratti adda godheessi ibsu dhuguma godina Qellee Wallaggaa keessatti gandi keessaa uummanni Oromoo guyya guyyaatti du'aan jirre hin jiru. Aanaan Filloo, Aanaa Gidaamii, Yamalagii Wallal, Hawwaa Galaan, Qaaqee, Qeebbee aanoleen maqaan dhoofne hunda keessatti guyya guyyaatti dhumaatii fi du'aatiin hidhaan dararaan gaggeeffamaa jira. Waan suukanneessaa dhalli namaa tokko nama tokkorraan hin geenye irraan gahamaa jira. Dhumaatii warra loonjaa irratti gaggeeffametu amma Oromoo irratti gaggeeffamaa jira.
Abboo waan akkas jennee dubbannullee miti waan addunyaan nuti kolfuudha. Manni keenya qaawwaa siyaasaa kaleessa tarii waan burjaajoftuun haasoftu kun tarii hin wayyaa waan jedhu gurra kennee har'a immoo carraa morma kennuu Oromootti fidee. Eeyyee dhugaadha. Oromoon Dinnicha yoo jibbayyuu ijoollee isaa sirna Habashaa keessa yookaan sirna garboonfataa keessa hojjetanii akka namaatti jaallachuun nabiyyiif lammaarraa waan jalqabe miti. Namoota akka Taayyee Faarraas kan jalqabe miti. Oromoon dargiin jaallatu achi keessa Tafarii Bantii fa'aa hin jaallata ture. Haayile Sillaaseen jaallatu Taaddasaa fa'aa hin jaallata ture. Kuni Oromoon ijoollee isaatiif jibba tokkollee hin qabu. Ilaalcha tokko qaba. Garaagarummaa ilaalchaatiin jibbees jaallatees hin beeku. Haa ta'u garuu ilmi Oromoo hundumtuu Oromoof dantaa Oromootiif hojjeta jedhee Oromoon yeroodhaaf gurra kennuun kunoo Oromoo dabarsee morma isaa diinatti kennuu fidee kanarraa Oromoon waan guddaa tokko barata jedhee yaada. Dhumaatii zoonii lixaa qofaa yoon si ibsee waan hamma kana kiiloo siyaasaa ittiin dabaluufis ittiin hir'isuufis ibsa gaataa jedhee waan hin yaadneef waan namatti tolu miti. Duguuggaa sanyiiti yoo jettee ibsitellee hin xiqqaan. Tole egaa ulfaadhu amma immoo mee isa kanaaf furmaati maalitti haacee nuti qeerroon bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaatti duguuggaa sanyii amma Oromoo irratti raawwataa jiru qabeenya Oromoodhaa saamamaa fi barbadaa jiru kana hambisuudhaa fi akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatti warraaqsa finiinsee warraaqsi isaa immoo yeroo galma ga'uu ga'etti butame ammas bifa haaraan isa darbirraa dogoggora uumamerraa barannee warraaqsa finiinsuudhaaf qophii xumurree jirra jedhanii amma ibsas baasaadha jiru. Haa ta'uutii qaamonni garaagaraadha akkuma kanaan dura yeroo qeerroo fi qarreen Oromoodhaaf falmaa finiinsanii aarsaa dorgomaa hin qabne akkuma waraanni bilisummaa Oromoo baasaa ture baasaa jiru baasaa turan sanitti qabsoo kana keessa harka naqatanii galma qabsoos wallaalchisanii afaan fajjeessanii aarsaan ba'e sun akkasittiin harka nyaaphaatti deebi'ee Oromoo fi Oromiyaa dhagalche sun akka deebi'ee hin uumamnee fi hooggansi warraaqsa amma finiinaa jiru kanaadhaa akka qeerroo bilisummaa Oromoo fi wooboo ta'uu qofaa irratti muummeeffatamuu qabaa warra jedhan kanaan dura warri qabsoo Oromoo kana butan deebisanii harka keessa galfatuu akka hin qabne yoo keessa galfatan dogoggorri sun deebi'ee dhufuu malaa jedhanii warra sodaa qabantu jira. Wantoonni kun akka deebi'anii hin dhufnee fi ati akka ilma Oromoo tokkootti maal dhaamta miseensota qeerroof qarree bilisummaa Oromoo guutuuf akkasumas hawaasa Oromoo fi. Tole fayyaanaa ta'ii akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti. Akka ilma Oromoo tokkootti wanti ta'uu qabu atu akkuma mataarraa tuqxee qabsoon Oromoo yeroo garagaraatti bifa garagaraatiin ka'ee sadarkaa akkasiirra ga'eera. Yeroo ka'umsa qabsoo Oromoos yoo seenaadhaan beeknee lafa qabsoon Oromoo har'a ga'e immoo waliin ilaalaa jirra. Ilma Oromoo hundaan. Haa ta'u garuu akkaataan itti qabsoo Oromoo kana ittiin ilaalaa jiru garagara yoo ta'e iyyuu Oromoon amma yeroo dhumaatiif carraa tokkoon lafarraa badu. Tokkoon carraa mirga isaa kanaa deebisee gonfachuu mootummaa burjaajoftee dhaabbachuu hin dandeenye kana waa lamaan hin sodaadha. Tokko qaamaatiin beeknee beeloftuu siyaasaa tokko sitti dhalchuu danda'a. Wanti akkasii kun hin tikfattu hin eeggattu yoo ta'e warraaqsa uummataa akkasii kana keessatti kan ati hin beekne tokko ka'ee qabsoo uummataa kana akkuma yeroo darbee gara barbaadetti akka hin naannoofneef qeerroon bilisummaa Oromoo wareegama qabsoo qofa kaffaluutu hin taane qabsoo eeguuf tiksuuf bu'aansaa sabaaf akka ooluuf hojjechuun dirqama ta'a. Kanneen amma mootummaa faashistii kanaan ijoolleen baandaa amma keessumatti naannoo lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu qellem Wallaggaa keessatti wantoota karaa Geetaachoo Baalchaa fa'iin darbee hojjetamaa jiru tokko tokko hin beekna. Keessumatti guyyaan lamaan kana asitti baankii mootummaa irratti illee wanti hojjetamuu qabu akka waan qeerroon bilisummaa Oromoo falmiif ba'ee saameetti waan isaan hojjechuuf deemaa jiran odeessu tokko tokko karaa keessaatiin dhagaa waan jirruu fi qeerroon bilisummaa Oromoo qabeenyaan Oromoo qabeenya Oromooti. Wanti biyya Oromoo tiksuudhaaf goonuu dhiiga keenya lubbuu keenyatti gabbarree bilisummaa isa dhugaa Oromoof argamsiisuu qabna kan jenneef nuti umurii kanatti lubbuu keenyaaf jireenya keenya jibbinee ofitti murteessaa jiru. Biyya bor ofii keenya itti jiraannu ofiitti cabnee ofiitti duunee fidannee itti jiraanna jenneeti malee jiraannee nagarree jiruus nagarree umurii kanatti ofitti murteessuun kan dandeessisu. Ejjennoo inni dhugaan biyya nuyi boritti jiraannudha waan ta'eef qeerroon bilisummaa Oromoo akkasitti matee biyya bor ofii isaatiitti jiraatu waliin ooftuun akka barbaadetti akka keessa galfachuuf deemtu kana warraaqsa amma gara fuuldura kanaatti gaafa guyyaa 8 eegalama jedhamee jiru kanarratti of eeggannoo guddaaf hubannaa bal'aadhaan akka hojjetamu
Qabsoon nu gochuuf deemaa jirru kun qabsoo siyaasaati. Kan keessatti namoonni afshaalummaa siyaasaatti muuxannoo qaban akka dhaggeeffanne namoota dhugaa qabsoo Oromootiif hojjetan faana hojjechuu qofarraa kan hafe nuti amma beekaa siyaasaas miti namoota quuqama siyaasaatiif hojjetan barbaanna waan gabaabaatti. Hayyee. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo ergaadhuma nan dhaamuu barbaadu biyya boritti jiraannu kana keessatti akkaataan ammatti wareegamatti kaffaluuf deemnu sodaaf yaaddoo garaagaraa kan qabu utuu hin taane akkuma paartiileen Oromoo garaagaraa kanaan dura dubbatanii yeroo muddamaa kana siyaasaaf oolfachuuf deema mootummaan akkuma jedhan siyaasaaf oolfatee wanta amma deemaa jiru kun koroonaaf utuu hin taane Oromiyaa balleessuudhaaf hojjetamaa waan jiruufi Oromoof Oromiyaa tiksuuf ijaaruuf dirqama waan itti qabnuufi warraaqsa kanaa bifa saayintifik ta'e tokkoon hojjechuudha tiksuudha keessumatti waan naannoo keenyaa irratti of eeggannoo gochuutu nurra jiraata. Namoota naannoo keenyaa fakkaatanii waan kana irratti amma moobilaayiz gochuu barbaadan tokko hin beekna. Kaleessaan isaanii maal akka ta'e har'aa isaanii maal akka ta'e waan beeknuuf akkaataa beekamuu qabutti hojjechuudha malee akkuma haalichi nutti fidetti hojjechuu hin qabnu jechuu barbaadu. Tole egaa ulfaadhu qabxiilee amma kakaafte kana irratti dabalataan kanaan dura akka qabsoon bilisummaa Oromoo kun gara dabarfamu kan taasifame tokko buttoonni kun warra isaan dura turan dabalatee Oromoon galma qabsoosaa akka wallaalu taasisuu irratti hojjetanii burjaajiin sun ammoo Oromoon nama afaansaa tolchee dubbatuu fi warra carraa miidiyaa argatanii gadi ba'anii haasaan kan amanee akka inni jala deemu taasisee warra jedhantu jira. Mee galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan har'aa waraanni bilisummaa Oromoo oboo fi qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa aarsaa itti baasaa jirani eessa? Maaliif qabsaa jiran? Maal argatuuf deema? Xumurri galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Isa kana mee nuu ibsi. Xumurri qabsoo bilisummaa Oromoo waanuma amma dubbatteedha. Bilisummaa Oromooti boleessaa waan ibsa bal'aa gaafatu miti. Waraanni bilisummaa Oromooti. Warra adda duratti bahee adda isaa bilisummaa sabaatiif wareegee hojjetaa jirudha. Kaayyoof ergama kan biraa hin qabu. Adda duratti bahee adda durummaadhaan diina uummata Oromoo ajjeesaa jirarraa kan hafe aayidooloojii biraas hin qabu. Galma biraas hin qabu. Galmi isaa bilisummaa sabaati. Qeerroon bilisummaa Oromoos akkuma garee falmattoota mirgaa kan uummata Faransaay yeroo Ingilizii jalaa bilisa bahuudhaaf fannifaman akka Jaan Daarkifaa kan inni kaan fannifamaa jiruuf ajjeefamaa jiruuf qaamaa hir'ataa jiruuf bilisummaa sabaati. Bilisummaa namaa miti, bilisummaa sirnaa miti, bilisummaa sabaati. Bilisummaan sabaa ta'uudhaan yoo hin argamne garee siyaasaatiin kan argamu yoo ta'e humna xiqqaadhaan kan argamu yoo ta'e alatus bilisoomseedhaan saba sana gara biraatti shiiftii akka godhu aangoo siyaasaa saba kanaa gara shiiftii akka godhu waan beekamuuf qeerroon bilisummaa Oromoo hundumtuu wal'aansoo siyaasaa qabaa ture sana galma bilisummaa sabaatiif oolchuu qaba, tiksuu qaba. Yeroo ammaa kana nama hundumaatu garee hundumaatu bilisummaa sabaatiif waan hojjetuuf waan quuqamu fakkaataa jira. Yeroo itti gargar baafamuun baay'ee rakkisaa ta'edha. Kan keessatti garuu qeerroon bilisummaa Oromoo aayidooloojii isa kamiin jalatti kufaa, isa sanatti deeggaraa, isa sanatti mormaa utuu hin taane galma bilisummaa Oromootiif qabsoo kanaan gahamee bilisummaa sabaa sanaa sabaaf akka oolu hanga waardiyyaa isaatti hojjechuu qabnaadha kan hin jechuu barbaadu. Ayyee ulfaadhu. Egaa maqaadhuma isaa irraa akka dubbanne kaanee atis immoo irra deebitee dubbatte dhugaadha. Iyyee bilisummaadhaaf qabsaa uummanni Oromoos qeerroon bilisummaa Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos haa ta'uuti yeroo garaagaraatti Itiyoophiyaan impaayera akka taate Oromoo jalaa dhoksuudhaan impaayerummaan Itiyoophiyaa kun akka Oromoon ijaaramte har'as ammoo Oromoon akka impaayera Itiyoophiyaadhaa dimokiraatessuudhaaf qabsaa'utti warra kaasantu jira. Gama xiinxaltootaanis haa ta'u jaarmiyaaleen siyaasaa garaagaraadha. Addunyaarra immoo impaayerri dimokiraatoftee hin beektu. Isa kanaafan burjaajiin akkasii akka ifaa ta'uu fi Oromoon maaliif qabsaa'aa si gaafadhe tarii waan itti dabaltu yoo jiraate. Oromoon Itoophiyaa keessatti humnaan cabee humnaan fayyuu qaba. Waan humnaan dhabde humnaan deeffattaa impaayerri garbummaa addunyaa kanarraa olaantummaa sabootaa cabsuudhaan ijaaraman keessaa Itoophiyaan ishee tokko. Olaantummaa sabootaa cabe keessaa sabni guddaan Oromoo irratti, biyya Oromoo irratti, lafa Oromoo irratti, afaan Oromoo fi aadaa Oromoo irratti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoos ta'e qeerroon bilisummaa Oromoo aadaa eenyummaa sabaa deebisuudhaaf qabsaa. Olaantummaa Itoophiyaa cabsina gaafa jennu warri Habashaa
waan federaalizimii sirni saawwaa sanatti waan amananii fi kan tuutamu saawwaa kan dhugamu saawwaa kan uffatu saawwaa garuu federaalizimii sirni isaanii waliin wajjin jiraachuu jedhanii waan amananii fi impaayera garbummaa kan akka diigamu waan hin barbaanneef impaayerri garbummaa kun Oromoo biratti kan inni ittiin yaadatamuu qabu bilisummaa Oromoo keessatti akkaataan illee itti ilaalamuu qabu akkaataa salphaa miti. Impaayera garbummaa Oromoo irratti maqaa biyya Itoophiyaa jedhamu kanaan ijaarame uummanni Oromoo yeroo dhumaatiif jijjiiruun qabsoo bilisummaa isaa isa dhumaa kanaan qeerroon bilisummaa Oromoo amma argamsiisu kanaani impaayerri garbummaa kun hin jijjiirama jennee waan abdannuuf waan amannuuf qeerroon bilisummaa Oromoo waan seenaadhaan jiru waan dhugaa siyaasaatiin jiru waan dhugaa hawaasummaatiin dinagdee siyaasummaatiin jiru kana hubannoo keessa galchuudhaan hojjechuu qaba. Waan mootummaan tokko afaan fajjiidhaan burjaajessuudhaan dubbatu oluun kamiinillee tun dhaggeeffatin garee kamiinillee tun dhaggeeffatin bilisummaa isaatiif hojjechuu qaba. Impaayerri garbummaa kun impaayera olaantummaa sabaa irratti ijaaramedha waan ta'eef olaantummaa sabaatiin diigamaa kanammoo olaantummaa isaatti agarsiisuu qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo waan jedhuun ergaa qaba. Ayyee ulfaadhugaa tarii har'aaf wanti an kaasu kanuma ati garuu wanti afee jettuu akka waliigalaatti uummata Oromootti kan dhaammattu yoo jiraate dhaammadhu har'aaf goolamnee fuuldura sitti deebiisee odeeffadheen yaada kee uummata Oromoon ga'a. Haa ta'u yeroo garaagaraatti miidiyaan gurguddaanis miidiyaa keessan kanas dabalatee dhimma Oromoo kanaa odeessa ilma kennaa ilma qajeelchaa ilma akeekaa. Har'as kanan jedhu uummata Oromoo hundumaa nama siyaasaa gochuuf utuu hin taane gaaffii siyaasaa Oromoo deebisuuf dirqama waan qabuuf namni qabsoo siyaasaa jala jiru hundumtuu dirqama waan qabuuf Oromoodhaaf kallattii kaa'uudhaaf qeerroon bilisummaa Oromoo hundi jabaatee akka hojjetu jenna waan gabaabaa. Hayyee amma warraaqsa gara fuulduraatti deemuudhaaf qophiitti jiramu kana qeerroon bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaatti eenyuun dhaggeeffatee deema tarii warri caasicha keessa jiran eenyuun akka dhaggeeffatan beeku garuu hawaasa bal'aa akka hirmaachisuu danda'uu fi burjaajiin darbe akka hin uumamneef eenyuun dhaggeeffatee deemuu qaba qeerroon bilisummaa Oromoodha. Abbaan qeerroon hoogganaan hoogganaan qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo gadi ba'ee warraaqsa uummataa irratti akkas godhaa sana godhaa jechuudha yoo baatellee qeerroon bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa itti quba wal qaban waan qabaniif karaa quba wal qaban sanaanii qeerroon bilisummaa Oromoo ergama isaa fudhatee dirqama isaa akka bahu waraanni bilisummaa Oromoo dirqama isaa akkuma beeku qeerroon bilisummaa Oromoo dirqama isaa beekee hojjechuutu irra jiraata. Akkuma ergammaatiin jedhee uummanni hirmaata hojii kanaa akka ta'u kan gochuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo irratti warra qeerroo bilisummaa Oromooti. Wallaansoo siyaasaa Oromoo kana itti dabaluuf itti madaksuu danda'uu qabna. Barbaay'ee Oromoon bu'aa siyaasaan beeku miidhama siyaasaa malee siyaasaaf duree siyaasaaf qeerraa godaanee siyaasaaf burjaaje. Bu'aa siyaasaa itti himuu qabna agarsiisuu qabna. Bu'aa siyaasaa warri beekan kaabarraa godaananii dhufanii biyyaan nu godaansisaa jiru. Bu'aa siyaasaa warri beekan aangoo siyaasaatiin kunoo kana nu godhaa jiru. Oromoon bu'aa siyaasaan beeku miidhaa siyaasaa malee sabbaan barbaade dhiisisu sana dhaga'uu dhiisee mirga isaatiif gadi ba'ee iyyuu qaba. Bu'aa siyaasaa qabsoon siyaasaa Oromoof argamsiisu keessatti Oromoo hirmaachifnee ittiinnee hiriirsuu qabnaa jechuu barbaada. Karaa sanaan Oromoonis qeerroo bilisummaa Oromoo dhaggeeffachuu qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo immoo hooggansa isaa waraana bilisummaa Oromoo dhaggeeffachuu qaba. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu walitti fufuudhaan haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa kaaba shaggar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo arganneef haala Oromoonni lixa Oromiyaadhaa keessa jiran qoratuuf gara Konyaa Qillee Wallaggaa hona Sayyootti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha tokkorraa arganne walduraa duuba isiniif dhiyeessuun armaan baaneerra. Kanatti aansuudhaan ammoo ibsa takkaa'uu waamicha warraaqsaa qeerroo bilisummaa Oromoorraa kenname isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dhiyaataa nu faana tura. Garagara urjiirtuun bittuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha. Oromoon galaana irra dhangalaana. Labsa warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoorraa. Wareegama lubbuu dhiiga dafqaaf lafee ilmaan Oromoodhaan PPLF Impaayera Itiyoophiyaa afan keessaa salphattee baatee Tigraayitti galte. Yeroo Tigreen Tigraayitti galte sanatti fooliin bilisummaa Oromiyaa keessatti urgaa'uu eegalee ture. Fooliin bilisummaa kun ilmaan nafxanyootaa maraachee bilisummaa Oromoo dura isaan dhaabe.
Ilmaan nafxanyootaas Abiy Ahmediin qabatanii eenyummaa Oromoo dhabamsiisuun abashoomsuu yookiin ajjeesuu fi Oromiyaa diiguun karoora isaanii godhatan. Kanas hojiitti hiikuuf ilmaan Oromoo abashoomuu didan doorsisuu, hidhuu, gidirsuu irra darbees addunyaa kana irraa dhabamsiisuuf loltuu, poolisii fi milishaan itti bobbaasanii haxaa'uu itti fufan. Qeerroo Oromoo Bakkayyuu Qalaa Oromoo shororkeessanii qabsoo isaa irraa ugguruuf dhama'an. Oromoo summiif xayyaaraan lolan dhukkuba daddarbaafis saaxilanii gaaga'an. Qe'ee fi ooyiruu Oromoo balleessuun Oromoo beelaa fi dhumaatiif qopheessaa jiru. Har'a dhimmi Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhimma jiraachuu fi dhabamuu ta'ee jira. Gatiin wareegama jaallanii kabajaan lubbuu 10,000 kana ta'uu hin malle. Wareegama kaleessaa fi har'a ba'aa jiru callisanii ilaaluun du'a, gidiraa, hiyyummaa fi hidhaanurraa dhaabuu hin dandeenye. Rakkoo keenya isa maayyii xumura itti tolchuuf warraaqsi waliigalaa barbaachisaa ta'eera. Warraaqsi marsaa kanaa warraaqsa galaana uummataa jedhama. Warraaqsi galaana uummataas kan inni eegalu waxabajjii bultii 8 bara 2020tti ta'a. Dhaadannoon warraaqsichaas Oromoon galaanaa irra dhangalaana kan jedhu ta'a. Warraaqsi kun hanga akka galaana guutee Oromoon ba'aa dhiyaa kaabaa kibbaa fi giddugaleessi wal argee fi waliif galee mirga iree mataa isaa ofiin murteeffatutti hin dhaabbatu. Gaaffii fi akeeki ilmaan Oromoo irratti wareegaman bakkaan ga'u malee of duuba mil'achuun hin jiraatu. Wareegama Oromoon guyyuu baasaa jiru kanatti gatii itti laachuuf Oromoon bakkayyuu tokkummaan yeroo tokkotti akka galaanaa ilmaan nafxanyootaa fi gufuuwwan bilisummaa irra dhangala'ee biyya isaa dhuunfachuun dirqiidha. Du'a maqaa hin qabne kan karoora diinaan du'an irra wareegama seenaa qabu kan falammii haqaa fi bilisummaaf godhamu keessatti aarsaa baasuun iraarfama gadadoo fi du'a Oromootti xumura gochuun kabaja qaba. Filmaatni Oromoo bilisummaa yookaan du'a tarkaanfilee ammaaf Oromoon fudhachuu qabu keessaa gariin tokkoffaa karaa cufuu, sarara ibsaa fi riqicha addaan kutuu, lammaffaa qabeenya diinaa dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu kan dhuunfachuun hin danda'amne abidda itti kaa'uu, sadaffaa qabeenyaa fi waajjiraalee bulchiinsa poolisaa fi bilxiginnaa dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu yookaan barbadeessuu, afuraffaa miseensota bilxiginnaa kanneen uummatatti loltuu waaman yookaan bobbaasanii fichisiisan irratti tarkaanfii fudhachuu, diin ooduu, gaddaaf gammachuu isaanii irratti argamuu diduu, keessaa immoo warra amoo filatanii tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti fudhachuu ta'a. Oromoon galaana, diinni galaana kana guusuuf dhama'us ittiin milkaa'u. Galaanni kun guutee gufuu fi kosii Oromiyaa keessaa ni qulleessa. Oromoofis furmaata maa'ii fida. Hidhaan, gidiraa fi duutis Oromoo irraa dhaabbata. Gaafa galaanni kun guute Oromoo, Oromummaa fi Oromiyaan bara baraan jiraatu. Ekiraan jaallan wareegamanis ni boqota. Hawwii fi fedhiin ilmaan Oromoo ni guutama. Bara baraanis jiraata. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Injifannoon uummata Oromoof waxabajjii 2020. Hubachiisa dhaamsa warraaqsa kanaa fi kan wal duraa duubaan dhaamamu wal hordofuu, wal qaqqabsiisuu fi hojiitti hiikuun mirgaaf dirqama Oromummaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ibsi amma dhageessan kun kan qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kennameedha. Ibsaaf dhaamsa qeerroo bilisummaa Oromoo kana fudhattanii dirqama Oromummaa keessan akka ba'attan jechaa sagantaa keenya irraa irratti kan obbaafnu Anatiikii Dhugaasaaf Gulaalaa suur sagalee Mo'aabuu Baatii Huumaan nama borii nu tolchinna.